Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Eenyutu si rukute? Wangeela Maariqoos boqonnaa 14 lakkoofsa 65. Abbaan nu jaallachuun ilma isaa qaalii erge, Addaamiif sagalee waadaa isaas ni eege. Garbummaa fidhaa cimaa haada daabiloos hiikee, galanni isaaf haa ta'u waanjichas nurraa diige. Abbaarraa kan ba'e sagalee fi hafuura, lamaan mul'achuudhaaf sadaffaatu ulaa, isa tokko baruuf warri biraan bu'uura. Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti, jedheetti mul'ate Gabri'eel Maariyaamitti. Isheenis kan turte durbeef qulqulleetti, amanteen fudhanne hanga itti himamutti. Sagaleenis dhufee ishee keessa bule, ji'a 9 guutuu achi keessa ture. Ergamaan Gabri'eel dubbatee akka ture, ilmis ni dhalate hundumaa kan fure. Inni somaan goone wanta hamaaf dabaa, namoota barsiisee deemuun bakka gabaa. Ittis dudubbate dubbii isaa isa jabaa, ittis dudubbate dubbii isaa isa jabaa. Kan dhibame haa fayyu, beela'aan haa nyaatu. Inni guddaa qabu isa dhabeef haa laatu. Namni na jaallatu fannoo koo haa baatu. Eebbi sana ergee siniif haa baay'atu. Jedhee yoo barsiise mee maali badiinsa? Akkamiinis ta'e fannisuun deebisa. Dabarsee kan laate jaalalaan ofiisa. Ati Masiihicha ilma Waaqayyooti? Jechuudhaan gaafatan sandumaaf mootii. Innis ittiin jedhe deebiin koo kunooti. Taa'uudhaan surraadhaan mirga abbaa kootii, deebi'ee nan dhufa gara saba kootii. Kun hundumtuu ta'ee namnuu sun hubanne, jecha abbaa jiraataa ta'uu isaa hin fudhanne. Addunyaan boorofte Waaqa ishee hin amanne. Hangafni lubootaas harka isaa ol fudhate, Goofticha dhaanuudhaan akkasiin dubbate. Nutti himi Kiristoos eenyu si rukutee? Baruu ni dandeessa raajiidha yoo taate. Irra deebiin dhaanan innis ni butute. Fakkeessuudhaaf jedhee san jechaarraan dibu, keessa koo si faarsa oolmaa kee nirrisu, waaqummaa kee sodaadhee jallisu. Iyyasuus irra Baarbaan, Phaawulos irra Saa'ol, dhugaarra Waaqa harkee, jannatarra Si'ool. Baarbaaniin gadhiisii hin jiru isaa ol jechuudhaan filatte yommus biyyi lafaa hin hubanne malee hundumti isaa nafa. Fannisi, 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 adabbii cimaa isaa itti nuuf baay'isi. Arguus hin barbaannu asii nuuf deemsisi yoo jedhan tokkummaan warri Yihuudotaa, Phiilaaxoos mormine hangafoota lubootaa, fannoo ofiisaa kenne mooticha moototaa. Raajonni raajiidhaan Yohaannis mul'ataan akka ajjeefamu warri dubbatan, hunduu ni raawwate akkuma isaan raagan. Iyyasuus boqotee fannoo irra ooluudhaan. Daawit faarsaa isaatiin akkuma dubbate, Gooftichi ni ka'e du'as ni tuffate, seexannis leeyya'e waaroo qaanii uffate. Mootichi moototaa injifannoo gonfate, mirga abbaatti ol ba'e uffata adii uffate.
Egaa kun hundi kan ta'e oduu duriif miti. Inni dhufee du'e isa hundaa oliiti. Nuti akka jiraannu gad of qabummaatti, jaalalaaf tokkummaan akka wal taanutti, karaa inni nuuf saaqeen mirga akka dhaallutti. Amma nuuf bariite biiftuun dura dhiite, waaroo salphinaatii kan nurraa ciccite, jaalalatu jaalalaan jaalalaaf nu bite. Waaroo salphinaatii kan nurraa ciccite, jaalalatu jaalalaan jaalalaaf nu bite. Ayyaanni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti ergisa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.